Tole kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu sagantaa keenya kutaa lammaffaadhaan walitti deemnee waan jirruuf amma xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Maarreen arras waa'ee waldaa caccabsituu diinaa kan wajjiniin ilaallu ta'a. Tole raajii daggafee nagaan isiniif haa ta'u jecha sagantaan waldaa caccabsituu diinaa keessatti geggeeffamaa jiruuf ture maal fakkaatamee nu ibsaa xiqqoo ishee. Tole nagaa waaqayyoo siif isa ta'uun siin jedha yaadni isaa siif baay'atuun siin jechuu barbaada. Tole gaaffii kee irratti hundaa'uudhaan deebiin si deebisu deebii ququubsaa deebii gaggaariin siif qaba waan ta'eef hojiin hojjetamaa jiruu fi hojii hojjetamaa ture hojii baay'ee namatti toludha. Hojii baay'ee dinqisiisaa ta'ee fi baay'ee nama gammachiisu garaa nama ciibsallee hojiin nuyi gidduun hojjechaa turre seexana mashaggoonni caccabsinee baasaa turre waldaan keenya kan waldaa caccabsituu diinaa jedhamtetti caccabsinee gagamgoonee baasaa turre seexanni baay'een caccabdee baateetti waraabessi yuuseera mana namaati waan meeqa goonee baafneerra mataa diinaarra mashaggoonee irra jennee sirbaa jirra jechaadha. Kanaafiyyuu na of galchisiin jecha kanaafiyyuu waldaan caccabsituu diinaa iddoo qoosaa ga'an jiru jechuun siin jechuun barbaada. Waldaan caccabsituu diinaa ganaa addunyaaf darbee dhaabata siin jechuun barbaada. Kana siin jedha waa'ee hojii keenyaa irratti. Haasaa keessan keessatti waan hin dhagee tokko jira. Waa balleessuun gaarii mini. Seexanan caccabsee gabbaa seexanittiif akkamii dhaxxanii kadhattanii fi fayyisuuf waan dandeessu mee akkamii kanarratti waa'ee xiqqoo ishee haasaame. Seexana caccabsineefi aboon nuulaannaan caccabsine akka isheen lafaan kaa'etti caccabsine waashaa ittiite kan seexanitti fayyifattu immoo miseensa ishee dabalee caccabsina malee nuyi seexana diddiiguuf caccabsuuf waldaa caccabsituu diinaa inni dhaabnee hojjechaa irraa jira. Kanan siin jedha yaada kee irratti. Gaaffii ga'aa naa deebiftanii jirtu. Kara buusii immoo akkamii? Buusiin kuni nyaata keessan, uffannaa maatii keessan, uffannaa keessan illee nanna'amee akkamiskii kanarratti yaada qabdu. Tolee galatoomiga nama akka keetti gaaffii akkasii gaaffii jabina sii ta'u gaaffii humna sii ta'e hafuura sitti dabalu kana si gaafa nama gaafatuyyuu argaaman jirru amma. Gaaffiin koo amma waan baay'ee na barsiise. Akkasin uffannaa namarraa uffattanii fudhattanii uffachuu barbaadan illee nan bare erga ta'e egaa anis kootii ana isinii baasuuf dirqameera. Bakka kennaa godhee kan isiniif kennu fuula miidiyaa kanatti suma isin tokkitti deddeebitan tuna aarse guddaa waa kana qabadhaa. Ayyaana isaa siifa baay'isu siin jecha sirrii magana makka kee nama bira dhaabatu baay'een isaatu argameeti asmiin siin jechuu barbaada. Viidiyoo keenya marsaa sadaffaa irratti wayyaa tokko fidii kottu kan kana caalu sii ta'a natti dhufaara kan kana caalu akkasii ta'u abdiin qaba. Viidiyoo keenya marsaa sadaffaa irratti wayyaa tokko dabalii fidii waan guddaatu sii ta'a. Waaqayyo si haybisu fuula miidiyaa irra immoo wayyaa lama sadii naanna'uun sirrii mini daddabalii fidii daddabalee sii fidaa. Baay'ee galatooma. Tole isinis galatooma. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa nuti jalqabaa kaasnee amma ammaatti qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidnee jirra waan nu hordoftaniif galatooma.